Seenaadhaa fi adda biraaneen qabxii isaan kaasan tokko mootummaan kun mootummaa Oromoodha bakka kaleessaa hin jirru ka jedhudha. Obbo Milkeessaan immoo hoogganaa paartii keessa nama ture nama mootummaa keessaa dhufe mootummaan kun mootummaa Oromoo miti keessa isaas akka gaariitti hin beekaa ka jedhu. Adda biraaneedhaa fi adda seenaa waan hin gaafachuu barbaade mootummaa kana mootummaa Oromoo kan si jechisiise uummatatu ba'ee filatee mootummaa mataasaa ijaarrate moo wanti mootummaan kun godhe kan mootummaa Oromoo si jechisiisu maali? Mootummaa uummati Oromoo immoo yoo mootummaa ijaarrate maqaa mootummaa isaatii biltsiginnaa waan jedhee moggaa sunitti fakkaata. Kana inni taanu adda biraaneen Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba qabxii jedhu kaastaniittu. Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba ka jedhamu gatii muummicha ministeeraa obbo Abiyyiin deeggaruu dhabeef immoo maal waan godheef waan amanee ilma abbaa gadaati jedhee itti laatee qabsoon isaa jalaa nyaatamee namoonni qabsoo keessatti hirmaannaa guddaa qabanii fi shoora guddaa taphatan har'a hagaarraa mana hidhaa keessatti gatii rakkachaa jiraniif Oromoon ofitti galagalee ofiisaatti araaramuu qaba moo Oromoo akka sabaatti sabni guddaa kun nama dhuunfaa tokko jedhanii saba hunda kanaan dogoggora jechuun xiqqoo ishee hin ulfaatu ka jedhudha galatooma. Adde seenaa sirraa jalqabnaa itti aansinee moo garaa? Galatoomi. Qajeelatte mootummaan kun mootummaa Oromoodha jettee dubbattee maaliidhaan beekte uummata Oromootti filatee otoo Oromoon filatee si PP jedhaa yookiin badhaadhina jedhaa ka jetteef. Tokkoffaa Oromoo kan Oromoo siin jedhu eenyu? Abbaan Oromoo yoo ofiin jedhe ati Oromoodha. Kan dhiiga laalee jennu jiru. So mootummaan aangoorra jiru nu mootummaa Oromooti jedha. Addunyaan mootummaa Oromoo jettee laati. Itoophiyaa fi sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru mootummaa Oromooti jedha. Akkasumas immoo Oromoon garii mootummaa Oromoo jedha. Kanaafuu kan eenyummaan namaa soosiyaaloojiin difaayinii yoo godhu ilaalcha uummanni qabuu fi ilaalcha ofii qabdu waan ta'eef akkasittiin kaahee jedha. Qabxii lammataa irratti xiqqoo kan itti dha'uu barbaadu kanarratti mootummaan kun yoo karaarraa maqu kan inni shororkeessuu jalqabee jedha kan inni shororkeesse waggaa 3 fi uummata Oromooti eenyu olitti. Akka nama mirga namaatiif dalage akka dookimentii godhetti reebicha ajjecha gubiinsi gochoota suukanneessaa kan addunyaan quba hin qabne kan Oromoo irratti godhe kan akka mootummaa kanaa hin jiru kan at least jiru keessa darbe. Kaan immoo garaagarummaa beekuu qabna nuti akka Oromootitti eenyuti waraana bilisummaa Oromoodha jechuuf mirga kenneefi jedhe. Uummanni Oromoo filee jira. Mootummaan kun filamee achi taa'ee siin hin jenne. Gaaffileen gariin kariin uummanni abbootiin keenya gaafataa turan abbaan keenya biyya alatti dhalateetiin biyya alatti Itoophiyaa isaanitti awwaalamu asittiin awwaala jedhee didee jedhe. Maa bikkus Itoophiyaan isaan fudhanne. Hadda immoo carraan Itoophiyaa harka Oromoo jirti carraa Oromoo qofa otoo hin ta'in. Oromoon ofii deebisu mootummaan kun gaaffii Oromoo deebisuu qofa otoo hin ta'in mirga sabaaf sablammii gaanfa Afrikaa guutuudhaaf dirqama guddaa qaba. Kanaafuu gaaffiin keenya kaleetii fi gaaffiin keenya hadda bakka jiru laallee dubbachuu qaba. Akka kaleetiif hin salaatanii jedhan soo akka haddaatiin jedhas mangabaabsa. Ulfaadhu adde seenaa adde biraanee. Calqaba mootummaan kun kan Oromooti kan hin jedhu sirni darbee sirni Hadig jedhamu suni kan hoogganamaa ture TPLF jedhamani. Achi gaafa jijjiiramni kun dhufu warra Oppiidoo achi keessa ture. Oppiidoon Oromoo bakka bu'a. Isaantu filatamee akka jijjiirama kanaan adeemsisan. Muummeen ministeera aamni inni keessaa bahee aaba Oppiidooti. Aamni Oppiidoo sun aaba Oromooti. Gatii siyaasa isaanii hin deeggarreef, gatii nuu keessa hin jirreef, gatii jibbinuuf, gatii balaaleffannuuf miti jechuu hin dandeenyu. Achi keessa dhufe jechuudha. Itti aanee ODP jedhatee isa booda immoo paartii isaaf ta'u ijaarrate. Sanarratti mormii hin qabu. Ammas paartii sana kan ijaare kanuma qaamuma Oromoo keessaa bahee dhufedha. Dhaabuma Oromoo keessaa bahee kan dhufedha. Namummaan isaas isa Oromoon maqaa balleessee nafxanyaadhaa, Eertiraadhaa maalii jedhuu miti. Namumti dhaaba sanaa fi paartii sanaan adeemaa jiru dura taa'an paartii sanas Oromoodha. Aaba biltsiginnaa jedhamu kana kan ijaarrate Oromoodha. Kana dhugaa jirtu taraaramuu qabna kan hin jedhu kana tokko. Waan ta'ee jiru dhugaa jiru jallisuudhaan injifannoo nuti argannu hin jiru. Ofitti taraaramuu qaba isa jedhuu fi ofitti kan filannoo isa jedhu manni filateera sana bahee TVdhaan argeeranii siniyoon argin hin beeku duuka bu'aan ture. Uummanni kan filateera nuti keessatti hin hirmaanne adeemsa isaa hin deeggaru mirgadha. Garuu uummanni dhaabbatee filateera. Kan asirratti dhaaba. Filannoo paartiileen mormituu akka barbaadanitti hojii siyaasaa hojjetanii paartiileen mormituu biyya san keessatti beekamoo ta'an irratti hirmaanne irratti filateera jechuun in ulfaatamoo in ulfaatu. Ammas isaan toof baaseen jedhe carraa qabu kadhatamaniiru isaan toof baase. Warri keessatti hirmataanis akka Zeemaa fa'aa akka Abin fa'aa bar ni jiru paarlaamaa galaniitu. Ittaanee ofitti taraaramuu qaba san jedhu ofitti taraaramuu waan lamaan lafa ka'a. Calqabaa Itoophiyaa dimookiraasii goonannee biyyatti galleera. Dhuguma sanatti jirra. Immoo Oromiyaa indipendentaati ijaara. Isa jedhu sana kaahee ofitti taraaramuu qaban hin jedhu kana. Isa kan barbaanna. Itoophiyaa dimookiraasii goona jennee idda galleetti Itoophiyaan sun dhawaataan dimookiraataa adeemti.
sana lafa keewwachuuf itti araaramuun tokko kan lammaffuu immoo oromiyaa bilisa taate barbaanna hoo jenne sanas akkatti argachuu dandeenyu irratti lafa keenya irratti hojjechuu ummata gaafan jedhu ummata miti illiitii political illiitii fi aktivistii oromoo laallata ummanni bal'aa waan beekuu hin qabu ummanni bal'aa amma hidiraa argachaa jira koozii illiitiin oromoo political illiitiin oromoo rakkina isaaniin uumameen ummanni keenya inni fayyaalessa nagaa dhabaa jira qeessarra buqqaa jira. Tole ulfaadhu yaada keetiif adde Biraanee gaafitti aanu isin biraan dhufa. Itti aanu immoo maqaadhaaf bakka irraa dhuftan. Galatoomii Baaroo dhugumaan jedhama asuma naannoo Virgiiniyaatiin dhufa. Tokkoffaa baay'ee galatoomaa nu waamuu keessanii fi nan gabaabsa gaaffiin koo adde Biraanee irratti xiyyeeffata gaaffii koo isheetu naa deebisanii eega. I respect your opinion dhugaa dubbachuudhaafi but I'm also terrified with the pronouncements. Maalidha kan inni terrify na godhu OPDO'n dhaaba Oromootiin han jette. Dhaaba namni kan biraan uume nuuf kenne akkamittiiniti dhaaba Oromooti jetta tokko. Dhaabni kun har'a inni dura taa'aan isaanii gadi baasee Minilikiin deebisnee ijaarra Impaayera Itoophiyaa ijaarra lafa jedhutti akkamittiin ilmaan Oromoo warra nuuf jedhanii du'aa jiranii wajjiniin taa'ee equitably interest Oromootiif negotiate godhee nagaa nuuf fiduu danda'a itti amantaa galatoo kanuma naa deebisi. Ulfaadhaa egaa warri Skype irra jiranis immoo akka jala yaada isaanii nu jalaan hafne Biraanee isinitti nan deebi'a. Gara obbo Nageessan deematoon obbo Nageessa yaada keessan gabaabsatoo gaafii obbo Baahiroo dhageechanitti ta'e yaada keessan. Dhugaa ijaarama isaa warra EPLF itti gargaaree kan dargii ijaare ka jedhu seenaa keessa hin jira. Ideemsaan hoogganata jijjiirataa garuu ilaalcha siyaasaa murtee nu qabaachuu dhabu garuu I think dhaaba Oromooti because generationiin haaree keessaan fallachi keessa turani generationiin haaree achi keessa tufee hojii jedhe umarra sochii mataatiin tumsee sochii mata bira dhaabatee kan akka fiixaa baa'u godhee jira. Kanarratti mainstreamiin Oromoo Itoophiyaa akka diinaatti ilaala. Isaan garuu Itoophiyaa kana ta'een ilaalcha jedhu aangoo salla eega fudhatanillee karaa garuu nu special diaspora keessatti ilaaltee fi ilaalcha abaa'oota qabame yaa akkanii yookiin riippaabilikii Oromiyaa ijaarrachuu Itoophiyaan biyya teennaa waan jedhu deemaa tureera. Isaan moor Itoophiyaa teenna godhan gara Adde Biraanee maqaan keessan waan ka'eef gabaabaa daqiiqaa tokkotti deebi'a. Hayyee galatoomi egaa dhugaa jirtu haaluudhaan ammas injifannoo nuti argannu hin jiru. OPDO'n Oromoo bakka bu'ee paartii Oromoo bakka bu'ee Ihaadii keessatti ijaarame kan biyya bulchaa ture. Kaayyoo isaanii jibbinee isaaniin wal'aansoo gochaa turre inni dhugaadha. Garuu haala jiru haquu hin dandeenyu kan manan deebisa. Waa'ee moo OPDO keessaa yookiin Oromoo keessaa bahee Minilikiin ijaarasa jedhame ani hin argine manifestoo akkas jedhu. Paartiin badhaadhinaa kun yookiin biltsiginnaan ijaarame sirna Minilikiin deebisna waan jedhu waan isaan barreeffamanii gadhiisan hin argine. Hin dubbisne isarra dubbachuu hin danda'u. Garuu akka nama uummata keessa jiraatutti komii uummataa ani hubadhe haaromsa galma Minilikii irratti Oromoo mufateera. Sana moo Oromoon gaafa injifatu galma Minilikiitti hin galu galma abbaa gadaatti gala'ee murteeffanne. Namni galma keessa jiru sirreeffatee qulleeffatee akka fe'etti ijaaruu akka fe'etti jiraachuun raga qaba. Oromoon kan ijaareetti gashee hin qabu. Kan wayyaa qabu garuu ijaarrachuutti jira isa moo waan ta'u gaafa dhume ilaalla. Galatooma. Tole ulfaadhu gaafii fudhachuu itti fufnaa sagantaan keenya itti fufeera. Obbo Girmaa. Fayyaata Girmaa Taaddasan jedhama naannoo Meerilaand irraan dhufee carraan kun waa'ee nagaa haasofnaa waa'ee hegeree biyya keenyaa haasofnaa yeroo baay'ee itti dhiphannee jirrutti I don't think yeroo akkasii fudhannee kun Oromoodha kun Oromoo miti sarratti miti kan ani gaaffii kan naa ta'u namni tokko Haayila Sillaaseenis Oromoodha jechuuf hin danda'a. Namni tokko dhuunfaadhaan Oromoodha otoo hin ta'in gaaffiin Oromoo intarastiin Oromoo eeggameeraadha. Kan mootummaan kun mootummaa Oromooti maqaan isaa Oromoodhaaf namni otoo hin ta'in akka sabaatti Oromoodhaaf gaaffiin deebi'eeraadha. Lammaffaa immoo accountability waa'ee accountability kana irraanfachuun nu danjiru. Amma dhageenya itti gaafatamummaan maaliifi amma dhageenya biyya keessaa manni irraa gubamee qabeenyi isaanii irraa saamamee buqqamanii jiru. Warri akkas godhan sun yoo itti hin gaafatamne ammas itti baraa deemaa jechaadha. Isa ammaa yoo ifne
inni dhufus maal ta'e kanaan dura darbe maal godhame anis akkasuman godha waan jedhuuf pireesidansii uuma waan ta'eef waan sunis irraanfatamuu irra jiru jedha so sanarrattis yoo yaada kennatan jechuudha Tole ulfaadha obbo Girmaa egaa gaafii lama sadi kaasaniiru waa'ee eenyummaa odoon ta'in gaafiin deebi'eeraa gaafiin Oromoo gaafiin sabaaf sablammoota deebi'eeraadha lammaffaa immoo itti gaafatamummaadha wanni isaan kaasanii Dooktar Milkeessaa kanarratti yaada keessan. Gaafiinsaa gaafii jajjabaadha. Ana asirratti wanni hubatamuu qabu yaa'ii saglaffaa Opiidiyoo Jimmatti gaggeessine irratti yeroo nani koree giddu galeessaa keessa galu yaa'ii saglaffaa qabxii sagal adda baafne. Qabxii tokkoffaa maanni Itoophiyaa kana bifa sabaaf sablammiif toltutti dheerina Oromootiif akka tolutti ni ijaarranne walii galle. Afaan Oromoo deebisuun birookiraasii Oromoo federaalaa kana sirreessuu ofiin obbusuu waa hedduu of keessaa qaba. Ergaachi yaa'ii saglaffaa kuni fulbaana 2018 ta'e. Ji'a tokko booda koree giddu galeessaa walitti qabaniitu muummichi ministeeraa TPLF irraa barachuu qabna. TPLF Tigraayin waggaa 27 fi kophaasaa bushi. Oromiyaanis akkasuma kophaa keenya ODP taanee bushuu qabna jedhanii dhiyeessan. Gaafii nama baay'ee kaasinu keessa hin ta'u gara dimokiraasii ceesuu qabna jenne. Muummichi ministeeraa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Oromiyaa akka diinqa dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Diinqa dhuunfaa isaanii gola dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Achi keessa mormuu hin dandeessu, faana dorgomuu hin dandeessu, yoo dorgomte, yoo mormite ni duuta yookaan gadi jettee bulta. Gabra taatee jiraatta jechuudha Oromiyaa. Oromiyaan addadha biyyattii keessattuu. Tarkaanfiin Oromiyaa irratti fudhatamu addadha. Diinqa isaanii waan ta'eef jechuudha. Kanaan tilmaama miti waan keessa ture fanaasa. Dhimma dhuunfaa isaanii irraan qabu. Sirnadha kan biyya sana gaaga'amaa guddaan itti hanfide. Sirni suni Sirnicha jijjiiruun maaliif dadhabameedha? mul'ata mataa isaanii fidan. Gaafiin Oromoo lakkaa'amee ture kurnanii lakkaa'amu utuu dhufee minjaalarra tuunuu taa'u gaafii biraan nuu dhufee kana hojiirra oolchuu gaafa ODP turre bara alaabaa ODP an abbaa gadaa goone uummanni Oromoo harka walitti nuu dhufe. Warri abbaa odii girin warri kaafaa odii girin amma gaariitti jirtu itti fufaa jedhan gaafa sana mootummaa Oromoo fakkaataa laata. Ilaa balaa guddaa gidiraa keessa kan gale Oromoon karaarraa maqame gaafii Oromoo lakkaa'ame sanatu deebi'uu waan dadhabeefidha. Jijjiirama bara 2018 kan fide nama dhuunfaa paartii tokko Opiidiyoo nagara Oromoo akka deebi'u yaalii gooneera. Hin danda'amne nurkaa deebi'ee badisirmaa hin diigame. Jijjiirama sana garuu kan fide uummata Oromoo bal'aadha. Nama dhuunfaa miti ana milkeessaa miidhagaa qofa miti kan fide. Wareegama waggaa 40-50 itti kaffalamee dhufe. Sanarratti dhuunfaa kootiin qe'ee kana bushadhannaan balaa guddaa dhufu. Biyyi hin diigamu, Oromiyaan hin diigamu, tokkummaa Oromoo irratti aggaamameetu akka faca'anu godhama jechuudha. So hangama kootiin jalqabarra itti gaafatamummaan dhufuu qabus warra gaafii Oromoo kana achi gatee eenyummaa Oromoo seenessa Oromoo itti kaffalamee ijaarame. Eenyummaa koo bara waggaa meeqatti itti kaffalamee ijaarame. Kan achi gatame ida'ame gaafa jedhamu an keessan tureef hamii miti kun wannan haasa'aa jiru. Dooktar Milkeessaa egaa waan keessa jirtuuf ilaalcha kee waan argite egaa mootummaan as jiraatee waan of deebii kennuu miti garuu kun bakka itti ilaalcha nama hundaa fi qaama hundarraa fuunu waan ta'eef ulfaadha jenna. Gaafii tokko fudhannaa. Baay'ee galatoomaa maqaan koo Iftuun jedhama. Asuma Meerilaandiin jiraadha. Sagantaa har'aa kanaaf galata guddaa qabdu. Gaafiin koo inni duraa kaleessaa fi dheengadda hoggaa mari'annu asii gaafiin tokko ka'ee ture. Gaafiin sunis ajandaa irratti walii galuu kan jedhu. Akkasumas immoo Dooktar Milkeessaan yoo dura dheengaddoo nutti himanii mootummaan kun mootummaa ofii isaatii fedhii isaatii aangoo isaa dheereffachuudha jiraatu akka ta'e nuu himan. So amma hoggaa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan kun negotiationii godhanii ajandaan isaa addaanii akkam ta'e gara fuulduraatti deemuu danda'a isa jedhu namni deebisuu danda'u. Yoo dhuma immoo dhuguma mootummaan kun mootummaa uummataatti of jijjiiree jiraate negotiationii kana fuulduratti adeemsisuudha ta'e tokkoffaa kanuma warri alaallee jedhan hostility dhiisuu cessation of hostility jibba walirratti hammeenya hojjechuu walajjeesuu dhiisuu kan jedhu suni kunoo amma kaleessayyuu dheengaddayyuu manni Oromoo dhumaa jira manni gubachaa jira maali waan kun akkasumas immoo itti fufee uummanni Oromoo bakka hundaa mootummaan pilaanii takkallee lafaan qabu beelaan fakkeenyaaf amma Walloo keessatti jiraachaan jiran akkaataa isaan itti jiran mootummaawwan